jiraate akkamitti nuti ilmaan Taaddasaa Birruutii jettan kun obboloonni Taaddasaa Birruu harmeen Taaddasaa Birruu fa'aa deette gombifamtee qalamaa jirti kamiin dhaadatta akkami singoon akkami callim akkami dubban yoo nu dubbanne kabira mootummaan kun mootummaa Oromootii jira yoo callifne akkanatti ummanni dhumaa jira indeet inni unenya akkam taanu eessa dhayi maal jettan isin warra humna qabuuf jechuu gaafin kun silaa yeroon kun yeroo ummanni keenya bahaa dhihaa kaabaa kibba nagayaan bayee galu ture malee yeroo ummanni keenya booyuun turre jechuu isuma dhugaa rabbii dubbachuu yoo ta'e bataam yaasaalina nama gaddisiisa nama dhukkubsa wanti Oromoon amma ta'aa jiru baay'ee nama dhukkubsa isuma dhugaa rabbii amma eessa isinaf garuu eessa isinaf kutaa kamtu isinaf em kutaa kamtu isinaf em እና ወንዱማፉ ujoolleen keenya akka biyya hormaa jirtan waan dandeettaniin sagalee ta'aa fi warri biyya keessaa filaa rakkoo ta'uuf jiru warri aangoo jirtan immootu gaarii miti isinilleef gaarii miti dhuma keessanilleef gaarii miti yeroo ummanni keenya akkanatti dhumu teettanii ilaaluun gaarii miti gaarii miti ufiyyoo waan feetan balleessitanillee yoo tolchitanillee yeroo alagaan dhufeetiniin ummata keenya dararu gaarii miti gaarii miti sini galee hin ulfaatu baay'ee nama dhukkubsu ta'uun qabu ture ummanni miidhamuun qabu ture abbaan fedhe waan fedhe haa ta'u abbaan fedhe homa fedhe ilaalcha garagaraa yoo qabaatan jechuun warri bosona jiru warri aangoo jiru kun ilaalchuma fedhe ilaalcha garagaraa yoo qabaatan alagaan Gondariif Gojamin irraa dhufe hawaasa keenya dararuun qabu isa dhugaa rabbiitti alagaan alagaadha diina sinilu kunoo maqaa Oromootiin sirraa darbaara morma kasi dhukkubsu kana bara wanti hunda caalaa onnee keessi madeessu eenyummaa keessi jibbisiisu kana bara hamma fedhe yoo ilaalcha siyaasaa keenya garagara ta'e ilaalchi siyaasaa keenya akka fedhe faallaa ta'e alagaan dhufe qe'ee kee shororkeessuun qaba dandeetta waliigalaa dadhabdan waliigaluu baadhaa rakkoo miti yoo ilaalcha keenya walii kabajuu dadhabnellee ormi dhufeetiin nutti roorrisuu hin qabu sinigalee kana anin beeku akkitti garaa isin danda'illee hin beeku akkitti obsitanii ta'aa jirtanillee anin beeku I don't know. Nagalu dile. Inulfat. Rabbi ummata keenya nagaa haa godhu. Naannuma hunda dhumaa jira. Ka ummata salaalee kun adda ta'e malee naannuma hunda booyaa jira.
naannoon namni dhumaan jira, naannoon namni hidhamaan jira hin jiru. Ummati guutuu buqqaa jira, roorrifamaa jira, ajjeefamaa jira, qe'ee isaatiitti hidhamaara. Qabamee maallaqa gaafatamaara. Yoom nageenyi akka buunuuf hundaafuu gaafiin hundaafuu. Ganda tokko keessa neetworkiin hin jiru. Neetworkii yoo hin jiraanne isinitti cufa kaasee walitti. Tokkummaa irratti qabsaa'uu qabu. Osoo isinitti hadhooftu liqimsuu qabdan keessa isa tokko namni takka sirraa fudhatu mee amma osoo nama tokko galchee badii mootummaa qaba badii wabootu qaba siin jedhee hin fudhatu garuu kana dirqama fudhatuu qaba rakkoo kanaaf sababni rakkoo kanaaf sababni jara kana lamaan nagaa qabnetti maatiin mana keessaa akkamitti nagaa qaba akkamitti nagaa jiraata gaafa jettu hin jiruu jechuudha. Akkanatti booyaa jiraachuu osoo danda'ame bakka deemtanitti kooppiiliinkii olii godhaa afaan What's up,